Oduu keenya jalqabaatiin kutaalee Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti haleellaa fi ajjeechaan itti fufee jiraatus xiyyeeffannaa ija addunyaa argachuu dhabuun komii kaasaa jira. Haa ta'u malee haleellaawwan sabaa fi ilaalcha siyaasaa irratti bu'uura godhatanii raawwatamaniin ammallee namoonni ajjeefamaa lammiileen qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uu itti fufee jira. Darartuu Shaamii guutuu isaa qabdi. Kutaawwan Oromiyaa iddoo garaagaraatti haleellaa fi ajjeechaan itti fufee jiraatus xiyyeeffannoo ija addunyaa argachuu dhabuun komii kaasaa jira. Haa ta'u malee haleellaawwan sabaa fi ilaalcha siyaasaa irratti bu'uura godhatanii raawwatamaniin ammallee namoonni ajjeefamanii lammiileen nagaa qabeenyaa fi qe'ee isaaniirraa buqqa'uun itti fufee jira. Xiinxaltoonni fi rogeeyyiin siyaasaa akka jaanitti haleellaa fi walitti bu'iinsi keessumattuu lixaa fi kibba Oromiyaatti waraana Tigraayin dura kan jalqabe ta'us ija addunyaa jalaa dhokatanii jiru. Waraanni kaaba biyyattiitti eegalee fi waggoota lamaaf lammiilee biyyattiis gaagama guddaarra buuse ijoo dubbii addunyaa ta'ee turuun ni yaadatama. Waraanni kun baatii tokkoon dura waliigaltee nagaa erga raawwatameen booda tasgabbaa'us haleellaan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru hanga ammaatti osoo hin dhaabbatin jiru. Rakkoon kunis waliigaltee kaabatti raawwatame qofaan nageenyi waraana Itoophiyaa keessatti dhufuu akka hin dandeenye hayyoonni hedduun akka ibsaa turan ta'uu agarsiise. Yeroo dhiyoo as ammoo rakkoon nageenyaa kun gara jiddu galeessa biyyattiitti babal'atus ijaa fi gurra addunyaa argachuu hin dandeenye jechuun ibsan xiinxaltoonni itti dhiyeenyaan hordofaa turan. Gaggeessituu dhaabbata Oromoo Ollaatan taate aadde Seenaa Jimjimoo xalayaa ergamtoota addaa USA fi Afrikaa Yuuniyeeniif baatii sadaasaa keessa barreessaniin walitti bu'iinsi Oromiyaa lammiileen hedduun rakkoof saaxilame xiyyeeffannoo dhabuu isaa kan hubachiisan ta'uu dubbatanii jiru. Nagaa waaraa gaanfa Afrikaatti mirkaneessuuf rakkoon uummata baay'inaan Itoophiyaa keessa jiraatu jalqabarra jiraachuu fi hunda dursee murteessaa ta'uu xalicha keessatti ibsan ta'us dubbatte. Haaluma wal fakkaatuun gaazexeessituun Tsadaalee Lammaa waraanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru ija saba himaalee fi gareewwan mirgoota namaaf falman jalaa kan dhokateef bakka waraanni kun itti gaggeeffamaa jiru baay'ee fageenyarra ta'uu isaa ibsite. Waraanichi Oromiyaa lixaa fi kibba irraa kaasee amma babal'atee gara jiddu galeessaatti dhiyaachaa jiras jette. Kana malees tajaajilawwan kominikeeshinii addaan cituu fi miidiyaan akka hin gabaasne gochaawwan sababoota waraana Oromiyaa dhokate keessatti gahee kan qabu ta'uu ibsite. Mootummaa federaalaas ta'ee kan naannoo Oromiyaas wal dhabdee fi haleellaawwan irra deddeebiin Oromiyaa keessatti raawwataman irratti ifatti odeeffannoo kennuu dhabuu isaaniitiin komatamu. Hiriirri mormii gochaawwan suukaneessa Oromiyaa keessatti Oromoota irratti raawwatamu balleeffatu kutaa biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti dhalattoota Oromootiin gaggeeffamuu itti fufee jira. Hiriirri kun Ingilaand, Ameerikaa fi Awustiraaliyaa keessatti kutaalee magaalaa garaagaraa keessatti dhalattoota Oromoo fi jaallattoota sabichaatiin gaggeeffamaa jira. Dabalataa isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Hiriirri mormii gochaawwan suukaneessa Oromiyaa keessatti Oromoota irratti raawwatu balaleeffatu kutaalee biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti dhalattoota Oromootiin gaggeeffamuu itti fufee jira. Hiriirri kun Ingilaand, Ameerikaa fi Awustiraaliyaa keessatti kutaalee magaalaa garaagaraatti dhalattoota Oromoo fi jaallattoota sabichaan gaggeeffamee jira. Hawaasni Oromoo magaalaa Laandanii fi naannawaa ishee hiriira mormii guyyaa har'aa gaggeessaniin ajjechaawwan suukaneessoon Oromiyaa keessatti Oromoota irratti gaggeeffamu haa dhaabbatus jedhanii jiru. Kana malees hiriirtonni kunneen humni faannoo waraana Eertiraa fi raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaa keessatti ajjechaawwan raawwatu akka dhaabus gaafatanii jiru. Dabaluun hidhamtoonni siyaasaa duuchaatti kan hidhaman akka gadhiifamanii fi buqqaatiin humnootni waloo mootummaa fi gargaartonni mootummaa raawwachaa jiran akka dhaabatus gaafatanii jiru. Kana malees hiriirtonni kunniin hawaasni Oromoo buqqa'ee ajjeefamee fi qabeenyi isaanii jalaa gubateef mootummaan itti gaafatamummaa akka fudhatuu fi mootummaan addunyaa dhiibbaa barbaachisu hunda akka gochuu qabus gaafatanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun du'a uummata keenya callisnee ilaaluu hin dandeenyu kan jedhu uummanni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Kaalifoorniyaa jiraatu hiriira mormii jabaa gaggeessee jira. Hiriirtonni kunneen ajjechaawwan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu faannoon Oromiyaa keessaa akka ba'u uummanni nagaan jiraachuuf mirga akka qabaatus gaafatanii jiru. Kana malees ajjechaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf mootummaan itti gaafatamaa ta'uu ibsuudhaan Abiy Ahimad nama waraanaa dhiisee nama nagaa ajjeesuu isaas balaaleffatanii jiru. Hawaasni addunyaa fi miidiyaaleen callisa isaanii dhiisanii deeggarsa Ameerikaan mootummaa Itoophiyaaf gootu akka dhaabanis gaafatanii jiru. Torbaan darbee Melbourneetti kan eegale Awustiraaliyaa Sidiin keessattis uummanni Oromoo hiriira mormii gaggeessanii jiru. Hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa paarlamaa kutaa New South Wales fuulduratti mormii gaggeessanii akka jiranitti himame.
Hiriirtonni Awustiraaliyaa magaalaa Sidnii keessatti gocha hammeenyaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru balleeffachuudhaan mormii dhageessanii jiru. Ajjeechaan Oromiyaa guutuu keessatti raawwatamaa jiru humna hidhatee mootummaan bobbaaseen akka ta'e eeruudhaan mormitoonni kunneen ajjeechaan namoota qulqulluu akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Hiriirtonni kunneen shororkeessummaa mootummaan akka raawwatamaa jiru himachuudhaan humni faannoo Amaaraa, loltoonni Eertiraa fi loltoonni mootummaa federaalaa naannoo Oromiyaa bobbaafaman akka bahanis gaafatanii jiru. Mormitoonni kunneenis mootummaan Awustiraaliyaa shororkeessummaa mootummaa Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru deeggaru akka dhaabus gaafatanii jiru. Artistoonni Oromoo humnoota tika mootummaatiin adamsamanii hidhatti guuramaa jiraachuun dhagahame. Maatiin artistoota kanneen maddeenitti akka himanitti weellistoonni Oromoo kunneen badii takka malee jibbiinsa sabummaa irratti raawwatamuun akka hidhaman himamaa jira. Akka odeessi maddeen Oromiyaa 11 bakkichaa nuun gahe eerutti weellistoonni afurii fi shubbisaan tokko muddee 2022 guyyaa kaleessaa naannawaa magaalaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Laga Xaafootti qabamuu himanii jiru. Weellistoota humnoota tikaan qabaman kunneenis Shimallis Abbabuu, Taammiraa Tolasaa, Seefoo Amansiisaa, Tashoomaa fi Leenjisaa Shubbisaa Taklee Daraaraa ta'uun beekamee jira. Weellistoota Oromoo kunneen quuqama sabaa qabaachuun alatti badii takka kan hin qabnee fi ammaan duras miidhaan wal fakkaataan irra gahaa turuu maddeen Oromiyaa 11 himanii jiru. Dhaabbanni falmaa mirga gaazexeessitoota CPJ'n Itoophiyaan gaazexeessaa bara kana yeroo lammataaf hiite gadhiisuu qabdi jedhe. Poolisiin Itoophiyaa haal duree tokko malee gaazexeessituu onlaayinii Meskerem Abarraa gadhiisee miseensota pireesii rakkisuu akka dhaabu koreen eegumsa gaazexeessitootaa ibsee jira. Maadaa Dirbaasatti guutuusaa qaba. Dhaabbanni falmaa mirga gaazexeessitoota CPJ'n Itoophiyaan gaazexeessituu bara kanaa yeroo lammataaf hiite gadhiisuu qabdi jedhe. Poolisiin Itoophiyaa haal duree tokko malee gaazexeessituu onlaayinii Meskerem Abarraa gadhiisee miseensota pireesii rakkisuu akka dhaabu koreen eegumsa gaazexeessitootaa ibsee jira. Poolisiin federaalaa hundeessituu fi gulaaltuu miidiyaa dhuunfaa Itiyoonegaat kan taate Meskerem magaalaa guddoo Finfinneetti muddee 13 to'annoo jala oolche jechuudhaan abbaan warraa ishee Fitsum Gabra Mikaa'el bilbilaan CPJ'tti hime. Muddee 15 manni murtii olaanaa federaalaa himata ishee irratti baneen waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa irratti jeequmsa kakaaste, odeeffannoo dogongoraa tamsaaste, waraana maqaa balleessite himata jedhuun poolisiin guyyaa 14 tursiisee akka qoratu gaafatee ture. Haaluma kanaan abbaan manaa ishee akka ibsetti muddee 29 mana murtiitti deebi'uu qabdi jedheera. Meskerem himannaa wal fakkaatuun ji'a caamsaa keessa hidhamtee kan turte yoo ta'u guyyoota hedduudhaaf dararamaa erga turteen booda gadhiifamte. Poolisiin Meskerem odeeffannoo jeequmsaa godina Guraagee kibbatti uumame tamsaasuun akkasumas mormii dhiheenya kana Finfinneetti ka'e sababa dhiheessuudhaaf yaaluun himatu jedha sanadni mana murtii CPJ'dhaan gamaggamame. Kana malees gareen dammaqiinsi akka uumamu jajjabeessitee jirta jechuunis mootummaan himatu CPJ'n beeksisee jira. Miseensonni uummataa hojii dhaabuudhaan daandii akka cufan waamicha gochuu akkasumas raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa maqaa balleessuu kan jedhus himata dhihaate keessa kan jiru ta'uun ibsamee jira. Haa ta'uutii garuu sanadni kun viidiyoo yookaan maxxansa adda akka ragaatti dhiheesse kan hin qabne ta'uunis ibsamee jira. CPJ'n gaaffii ministeera haqaa federaalaaf karaa iimeeliin akkasumas dubbii himaa poolisii federaalaa Jeelaan Abdiitiif karaa iimeeliitiin erge deebii hatattamaa hin arganne. Bakka buutonni mootummaa Itoophiyaa fi naannoo Tigraay Naayiroobiitti marachaa jiraachuu Addis Standard gabaasee jira. Mariin nagaa gareewwan lameen gidduutti taasifamu ilaalchisuudhaan mootummaan federaalaa gama isaatiin waliigalticha hojiirra oolchaa jiraachuu yoo ibsu, TPLF garuu waliigaltichi guutummaatti hojiirra oolfamaa hin jiru jechuudhaan komii kaasaa ture jira. Gammachiis Magarsaa guutuu isaa qaba. Bakka bu'oonni marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi Tigraay kora guyyoota sadiif turu Naayiroobii Keeniyaatti akka ta'an maddeen himanii jiru. Mariin muddee 21 hanga 23 2022tti gaggeeffama jedhame kun waliigaltee waraana dhaabuu jalqaba ji'a Sadaasaa 2022 Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti mallatteessan akka itti hojiirra oolfamu dhimma ilaallatu akka ta'e Addis Standard odeeffannoo keessoo argateen gabaasee jira. Adeemsa hidhannoo hiikkachiisuun irra jiru to'annoo hordofii gamtaan Afrikaa hojiirra oolmaa waliigaltichaa irratti taasisuu irratti mari'atanii raggaasisuu jedhamee eegamaa jira. Korri bakka bu'oota mootummaa federaalaaf Tigraay gidduutti taasifamu kun marsaa sadaffaaf yoo ta'u dura cufaatti erga mari'atanii booda waan irra gaame ibsa akka kennamus baramee jira. Kora Naayiroobii bakkuma kanaan dura gaggeeffametti ta'amu kanarratti bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa AU dhaabbata misooma waloo Afrikaa baha IGAD fi mootummaan Ameerikaa kan irratti hirmaatan yoo ta'u pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataas irratti ni argamus jedhamee eegama. Kanaan dura marii nagaa Piriitooriyaatti mallattaa'ee hordofee kan Naayiroobiitti gaggeeffameen qaamoleen lachuu waraana dhaabuu gargaarsa namoomaa akka qaqqabu gochuu tajaajilawwan bu'uuraa akka jalqabamanii fi loltoonni TPLF ammoo hidhannoo akka hiikkataniif waliigaltee irra ga'uun isaanii ni yaadatama. Waliigaltee waraana kaaba Itoophiyaa dhaabsisuun mallattaa'ee amma ji'a lama guutuuf deemu kana hordofee gargaarsi namoomaa gara naannoo Tigraay seenuu fooyya'aa akka dhufu himamaa kan jiru yoo ta'u naannicha bakka garaagaraatti tajaajilawwan ibsaaf bilbilaa akkasumas baankiin deebi'ee jalqabamuunis gabaafamaa jira.
Waraanni Eertiraa haa ba'u kan jedhu qaama waliigaltichaa ta'us waraana Eertiraa baasuun hojiirra oolaa hin jiru jechuudhaan aangoonni Tigraay komachaa turani. Humnoonni Tigraay adda waraanaa garaa garaatti hidhattoota isaanii baasuu beeksisanis hanga ammaatti adeemsi hidhannoo hiikkachiisuu eegaluu wanti beekame hin jiru. Mootummaan federaalaa gama isaatiin waliigalticha hojiirra oolchaa jiraachuu ibsa muddee 17 baaseen beeksisee jira. Haa ta'u garuu pireezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el walgahii Maqaleetti geggeeffame irratti mootummaan Itoophiyaa akkaataa waliigaltichaatti waan isarraa eegamu guutummaatti baataa akka hin jirre himanii jiru. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gama Tigraayin erga waliigalteen mallattaa'ee gaaffilee waliigalticha keessatti kaan hundumaa hojiirra oolchaa akka jiran himuudhaan gama mootummaa federaalaatiin garuu dhiyeessiin deeggarsa namummaatiin wal qabatee wanti nama gammachiisu jiraatus dhimmoota waliigaltichaa biroo irratti mootummaan waadaa galee raawwataa akka hin jirres himanii jiru. Mootummaan federaalaa guyyoota dura akka beeksisetti magaalaa Maqalee dabalatee naannicha keessatti bakkeewwan garaagaraa raayyaan ittisa biyyaa hin qaqqabin jiru keessatti gochaawwan saamichaa bifa gurmaa'een geggeeffamaa jiraachuu ibsuudhaan mootummaan nageenya uummataa eegsisuudhaaf itti gaafatamummaa qabu ba'achuudhaaf waan barbaachisu hunda akka godhu himee jira. Walwaraanuu waggoota 2 lakkoofsee dhaabsisuudhaaf aangawoota mootummaa federaalaatiif humnoota TPLF gidduutti marii jalqaba Afrikaa kibbaatti geggeeffame hordofee waraana dhaabuu fi hidhannoo hiikkachuu irratti waliigalteerra gahamee ture. Marii nagaa adda durummaa AUtiin geggeeffame waliigalteerra gahame kanaan waraana dhaabuu, gargaarsa namummaa akka qaqqabu gochuu, tajaajilawwan bu'uuraa akka jalqaban taasisuu, humnoonni TPLF hidhannoo akka hiikkataniif raayyaa ittisa biyyaarraa kan hafe humnoonni biroon naannoo Tigraay keessaa akka ba'an waliigalteerra gahamee jira. Waraana kaaba Itoophiyaa waggoota 2 ture kana keessatti erga jalqabee kaasee raayyaan Eertiraa mootummaa federaalaa deeggaruudhaan waraanicha keessatti hirmaachuun gabaafamaa kan ture yoo ta'u waliigaltee qaamolee lamaan irra gahan irratti garuu maqaan Eertiraa ifatti hin kaane.